jaarsa kiyya nyaachistee narraa fudhachuuf turte. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee maatii koo biratti kutaa 1 hanga 10tti ergan xumuree booda mana firaa yookiin immoo adaadaa kiyya bira galeen immoo kutaa 11f 12 ergan baradhee xumuree booda carraa yuunivarsiitii seenuu argadheen illee waggaa 3f baradheen eebbifamee xumureera. Biyya kana keessatti amma xiqqoo ulfaachaa dhufe malee hanga yuunivarsiitiitti iyyuu baratanii xumuruun hagas mara kan ulfaatu hin turre. Maatiin magaala yookiin immoo naannoo magaalaa haa jiraatu malee dhalatanii ijoolleen jabaannaan gara mana barnootaatti erguun ijoollee ofii barsiifachuun hagas mara maatiif illee ulfaataa hin turre. Sababiinsaa akka amma yeroo magaalaa barnoonni kaffaltii hin qabu. Maatiin hunduu bilisaan ijoollee isaa barsiifata. Wal dorgommiin ijoolleen kiyya maallaqaan baratti ijoolleen kiyya immoo mana mootummaa keessatti barattiin akka yeroo ammaa babal'ateen turre. Kan jiru mana barnootaa mootummaadha. Kan qabus kan hin qabnes ijoollee isaa achumatti galcha. Wal dorgommiin isa cimaaf isa dadhabaa gidduutti malee isa qabuuf isa hin qabne gidduutti hin turre. Fedhiin yookiin kaayyoon barnootaa yeroo sana turee fi bara kana jiru garaagarummaa guddaa qaba. Bara kana kan jiru keessumaa barattoota maatiin isaanii qabeenya qabaniitiif jecha kan baname namatti fakkaata. Wal dorgommiinis qabeenyaani malee dandeettii sammuu barattoonni qabaniitiin natti fakkaachaa hin jiru. Asuma biyya keenya keessallee gosa mana barnootaa garaagaraatu jira. Namoonni yookiin immoo abbootiin qabeenyaa biizinasii yookiin immoo daldala kanarratti bobba'an kaayyoo yookiin immoo faayidaa barnootaa kan dagataniiru natti fakkaata. Yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinneetti ijoollee godhatanii yookiin immoo magaalota godinaa keessatti ijoollee horatanii hojjetaa mootummaa yookiin galii xiqqoo nama argatudha yoo ta'ame ijoollee ofii mana barumsaa dhuunfaa galchuun dirqamadha. Sun immoo baasii xiqqaa nama hin gaafatu. Yooma carraan jireenyaa buddeena furdaa isaatti nama baasa ta'e malee ijoollee ofii barsiisachuun iyyuu bara kana maatii tokko tokkoof waan ulfaatu irra gaheera. Anis barnoota kooti akkan of yaadadhutti si'a takkaafillee cimaadha otoon jedhamiin yookiin immoo otoon cimiin hanga yuunivarsiitiitti baradheen xumure. Kanaafillee wanti ani jala muree jedhu eenyuyyuu baratee eebbifamuu ni danda'a tilmaama jedhurra ga'een ture. Haa ta'uutii garuu bara kana kutaa 8 illee darbuun akka waan guddaa ta'ee barattoonni kutaa 8 darban qabxii isaanii waliin toora sooshaal miidiyaa irratti maxxanfatu. Isa kutaa 10f 12 ammaa dhiisaa. Inni akka waan eebbifamanii hojiillee argatanii miindaa gaarii qabatanii maatii ofii gargaaruu jalqabanitti fira hiriyaa maatiidhaan kutaa 12 dabarte ni kuftee jedhamee ho'isamee haasa'ama. Waan biyyi keenya keessa jirtu dubbachuun isaa ta'u murteessuun xiqqoo itti yaaduu hubachuu kan barbaadu natti fakkaata. Ijoollee hundumaa haa dabarsanii jechuuf ega dabarfamanii eebbifamanii booda hojiin isaan hojjetan biyya keessa hin jiru. Yoommoo haa kuffisamanii jedhamanii ijoolleen kutaa 12ffaas ta'e kutaa 8ffaa otoo hin darbiin xumurte mootummaan gara waraanaatti carraa bal'aa yeroo banuu fi qaamni mootummaa hin taane bosona keessa jiru immoo leenjii waraanasaaf walitti qabata. Bara kana obsa godhatee waggaa 1 waggaa 2 eegee barnoota isaa itti fufuuf mooraalii yookiin immoo haamilee kan godhatu barattoota muraasadha. Maarreegaa kana hundumaa kan hin kaase barnoonni anatti dadhabduu ta'us baradhee eebbifamuudhaaf garuu natti hin ulfaanne jechuudhaafi. Inumaa barnootarra waa'ee amantaa koo otoon beekee amantaatti otoon cimee tajaajiltuu sirrii otoon ta'ee baay'ee natti tola hawwii kodhas ture. Kuni garuu bara jireenya koo keessatti haga har'aatti illee naaf hin milkoofne. Haa ta'uutii garuu harka waaqaa jilaa baheen badeen hin beeku. Kanaan barnoota yuunivarsiitii waggaa 1ffaa akkuman seeneen mucaa biyya koo sababa dhukkubaan waggaa 1 duubatti deebitee barnoota barattu waliin mooraa yuunivarsiitii keessatti wal barree. Mucayyoon kun yeroo sanatti dubartii obbolaa haadha fira aantee hundumaa caalaa
natti siqxe ani rakkadheen otoo hin taane rakkina koo maatii kiyyaan ol ija koo miira koo ilaaltee kan na hubattu hiriyyaa jechuurra haadha otoo hin jedhee kan isheetti naaf hin xiqqaanne yeroon kakadhullee maqaa ishee sagal kan hin waamu isheen bakka hin jirretti murtee tokkollee kan hin murteeffanne barnootaanillee akka koo dadhabduu kan taate otoo hin taane qaxalee kan turte baay'ee kan na jaallattu waliin baanee waliin gallee harki keenyillee kan waliin gadhiisne hiriyyaa akkamii baafadheen mooraa yuunivarsiitii keessatti barachuu jalqabeen ture. Mooraa yuunivarsiitii keessatti hariiroo jaalalaa eegaluullee yoon fedhe isheetiin hin eeyyamsiisa. Isheen gonkumaa hariiroo jaalalaa akkan eegalu miti. Dhiira waliin sekeendii tokkoof dhaabbadheen akka naasa'uufiyyuu naaf hin eeyyamtu. Maatiin kiyya akka isheetti otoo na to'ataniiru ta'ee kabaja durbummaa koo ijoollummaa kootti barnootaan kutaa 8 yeroon baradhu hin dhabu jedheen mooraa yuunivarsiitii galeen nan gaabban ture. Barnootatti cimuu qofa otoo hin taane dubartii kabaja isheellee eeggatte haga xumuraatti dhaabbattee kabajaan gaa'ela dhaabbachuullee nama barbaaddudha. Maarree dubartiin jireenyaafillee fakkeenya naaf taatu ishee kana kan caaltu eessumaayyuu argachuu hin danda'u mitiire sanuu bara kana keessa bara itti hiriyyaan waliin gaarummaa otoo hin taane hammeenyaaf abjuu waliin qabne hiriyyaa akkanaan argadhe. Maatiin koollee ani nama akkanaa jireenya koo keessatti argachuu kootiif baay'ee natti gammadoodha. Argadheen dhabeen dhukkubsadheen yaadaan boora'een dhiphadheen waa fe'e ta'een hiriyyaa ana biraatii nafne. Bara jireenya koo keessatti hiriyyaa akkanaa ofitti hin bute hin qabu. Waa'ee koo wanta isheen hin beekne hin qabdu. Wanta nuffadhu garam akkan deemu kamtu akkanarraa bareedu kamtu akkana waliin hin deemne eenyu waliin haasa'uu fi dhiisuu akkan qabu isheetu natti hima isheetu naaf murteessa. Anis yaada isheerraa garamitti iyyuu hin galagalu. Nama dhaatii yooman ishee miidhellee ifaaf ifatti akkana na gooteettanaan jettee natti dubbattee otoo ani dhiifama hin gaafatiin kanaaf dhiifama masiif godheera naan jettee hariiroo hiriyyummaa waliin itti fufnaa. Barnootumatu anaaf hin galu malee barnoota kiyyattillee akkan cimuuf yaalii guddaa ana waliin gooteetti. Haa ta'uutii garuu anaa fi barnoonni ijoollummaatti waan wal dhiisneef erga mooraa yuunivarsiitii geenyee yaalii jaalala nuti waliif goone hin milkoofne. Kanaan anis isheenis bara tokko waliin eebbifamne yeroo bareedaa gaarii anis isheenis dhiira tokkollee waliin otoo hin dhaabbatiin waggaa 3 dabarsinee waliin eebbifamne. Biyyi keenyis tokkodha jedheen isinitti madheera mitiire erga biyya gallee eebbifamneellee ani mana isaanii deemeen bula. Isheenis mana keenya torbee 1 torbee 2 yoo bulte maatiin ishee isheetti hin dubbatanii. Anaafillee akkanumaa ani ishee bira hin jira isheen ana bira jirti jechuun anis maatii kootiif nagaadha isheenis maatii isheedhaaf nagaadha jechuudha. Ni beektu mitiire dubartii yeroo taane haalonni miironni keenyi yeroo garaagaraa jiramuu ni danda'a. Maarree kanaan hojii barbaaddachuu eegallee isheen eebbifamnee baatii 7ffaa irratti otuu qabxii qabduu karaa namaa baankii galtee hojjechuu jalqabde. Ani garuu nan jedha karaa namaallee hojii argachuuf nan yaala. Haa ta'uutii garuu argachuun dadhabeem. Booddee irratti hiriyaan koo kuni gara baatii 3 hojjette kottu maatii kee bira teessee aaruu qomma'uu namni kamiyyuu afaan sitti baasee hojii argatte moo hin arganne jedhee guyyaa guyyaatiin qalbii kee jeequrra. Hanga hojii argadhutti ana bira taa'iitii waliin hojii siif barbaannaa jettee ofitti na waamte. Anis hiriyaa gaarii hiriyaan jaalladhu kanan qaba mitiire akka mana haadha kootti yaada ishee lakki reefu hojii qabatta ofii keeyyuu of hin dandeenye jedhee otoo isheen hin mormiin konkolaataa yaabbadheen gara isheetti ni malee. Maatiin koo akkam taate jedhanii baatii baatiidhaan yeroo naaf bilbilan yaalaan jira galmaa'eera qorameera fi kanneen kana fakkaataniin yaadota garaagaraa dhiyeesseefiin akkan hojii argachaa jirutti isaaniin abdachiisa. Haa ta'uutii garuu waggaa tokkoof baatii 3 ishee biran taa'ee hojii kan jedhamu afuura isaayyuu hin arganne. Haa ta'uutii garuu akka nama hojii qabutti hiriyaa koo waliin kan isheen argattu kan isheen qooddattu
qooddadheen nyaadhee dhugeen natti tolee narraa bareedee natti urgaa'eetiin waliin jiraadha. Maallaqa maatiin koo ji'a yookiin immoo ji'a lama eeganii naaf erganiin illee maaloo isaan otoo jireenya kana jiraataniiti isaan rakkistaayii kan koo yoom si hanqate yoom nu hanqate jettee nattaasofti. Waggaa tokkoof baatii 3 ergan ishee bira barbaadee dhabee booda anis hiriyaama koo kanaan mari'adheen kanaan booddee carraa hojii nan argadha jedheen abdiin qabu. Dubartiin immoo carraa lama waan qabduuf carraan gaa'ilaa yoo naaf baname heerumuun fedha. Hojiin saayyuu nattaafu har'a bor otoon jedhu qalbiin koo hojii irratti citee hafee jedheen mariisise. Isheenis maarree nama naaf ta'u barbaaddachaan jira malee kanaaf ani ergan hojii qabadhee halkan tokkoyyuu boqonnaa ofiif kenneen beeku ni argeetta miti. Haala kiyya yeroon yuunivarsiitii turee fi amman jiru qulqullummaan qabadhe kanaan gaa'ela dhaabbachuun barbaada jettee nattaasofte. Anis yeroo sanarraatii kaasee ijoollee dhiiraa ofitti butuun jalqabee manaa baheen kaaffee mana nyaataa garaagaraatti affeeramuun jalqabee. Kanaanis dargaggeessi yeroo jalqabaaf anaan barbaadeetidha jedheen gara kootti isa bute kan inni gara kootti dhufe hiriyaa koo kanaan jaallateetu karaattiin ishee gaafatu dhabee hojii ooltee waan nagaltuuf gara jabaatee immoo afaanii baafatee gaafachuu waan sodaateef karaa kiyya dhufe tarii hinnaaf salphata jedheeti. Ani yeroo inni gara kootti heddummeessee siqu yeroo yerootiin naaf bilbiluu jalqabu gara koottidha jedheen laphee koo gara isaatti godheen ture. Haa ta'uutii garuu torbanoota muraasa booddee waa'ee ishee akka ishee barbaadu yeroo nattaasoo jalqabu anis bilbila ishee siif kenneen maaliif ishee ma waliin haasoof jedheen akka aarii tokkoon haasoosaaf naannoo torbanoota muraasaas bilbila isaa kaasuun dideen. Kanaan inni guyyaa tokko otuun nama beellameen gara nama sanaa deemaa jiru daandii irratti naqabee dhugaa of keessaa qabu anaan barbaade otoo hin taane hiriyaa koo jaallatee akka na bira dhufe nattaasa'e. Anis haga tokko eenyummaa isaa duraa jaalladhee waan hin tureef eenyummaan isaa kun hiriyaa koo kanaatiif dhugaatti ni mala jedheen hiriyaa kootiin gaaffii jaalalaan ni dhiyeessee fi nan dhiyeesseefi. Yeroo kanatti isheenis hanga tokko gaariidha haa ta'uutii garuu xiqqoo ariifachuun qabu jettee naaf deebiste. Akka dhimma koo godheen yeroo yerootiin naannoo baatii lamaa guutu akka isheen isaatiif tole jettu kadhachaan ture. Naannoo baatii lamaa booddee akkanuma cichee dargaggeessi gara biraa karaama kiyya dhufee hiriyaa kiyyaan akkan gaafadhuufi taasise. Anis wal madaalchiseen lakkii kan jalqabaa kana siif wayya jedheen ani kan jalqabaa sana waan hin jaalladheef isaan filadheefi naannoo baatii 4 inni lammaffaan erga karaa kiyya ishee gaafatee booda erga turtee booda jaalallee isa jalqabaa anumti jaalladhe filate. Sababiin isaa immoo innis jireenya irratti nama qoosaan beekne jireenya tasgabbii jiraachuu nama barbaadu gaa'ilattis nama saffisaan seenuu fe'udha. Inni lammataa kuni garuu ani cirumaa mataa kiyyaafuu hin feene. Sababii isaan immoo waan bareedu waan ijaan argamu ana birattis ta'e hiriyaa koo biratti tokkollee hin qabu. Jabeessee ishee jaallateera. Jabeessee bilbila koo irratti bilbilee waa'ee ishee na kadhata. Haa ta'uutii garuu bilbila isaarratti cufaa isarratti qoosaa isarratti kolfaa darbine. Nama yeroo taanu waan hir'uu jireenya keenya keessaa hin dhabnu mitire wanta hir'uu isaa kaasnee hir'uu isaatiin isa tuqaa turre. Hiriyaan koo kun gurbaasa jalqaba karaa kiyyaan ishee gaafate jaalattee walii galanii waggaayyuu hin fidne gaa'ila seera qabeessaan waliin dhaabanii akka feetetti akka barbaaddetti qulqullummaadhaan gaa'ilatti seente. Amma gaa nama gaa'ila qabu waliin jiraachuun ni ulfaata mitire yaa rabbii koo maalin godha jedheen baay'ee yaadda'u gara maatiitti deebi'uun immoo natti ulfaachuu jalqabe. Yeroo kanatti dargaggeessi inni lammata irratti ishee kadhachaa ture. Erga isheen heerumtee booda yaada isaa gara kiyyatti galagalchee tole isheen illee heerumteetii ati immoo anaaf tolen jettu jedhee na gaafachuu eegale. Jaaladheen barbaadeen fedheen miti. Hojii wanta hin dhabeef gara biyyaatti galuu fuula maatii koo fuula fira koo laaluun wanta natti ulfaateef hiriyaa koo kana waliin ammallee mana tokko keessa jiraachuun wanta naaf hin danda'amneef jecha cidhayyoo toon godhatiin jaarsayyuu gara maatii kootti otoon ergiin mana hiriyaa kootii baheen dargaggeessa kana waliin jiraachuu jalqabe. Hanga yeroo kanaatti anaa fi hiriyaan koo warqee irra caalu waliif turre. Baay'een ishee jaalladha. Baay'ees na jaallatti. Haa ta'uutii garuu dubbiin kanaan booddee akka kanaatti ittiin fufne. Jaalala dhabuu hin feene, hariiroo adda kutuu hin feene, dhabdanii adda sin jalaa citee beektu. Kan koo fi kan hiriyaa koo akkana ta'e. Jaalalleen koo waliin jiraachuu jalqabne naannoo baatii 4 yeroo guutu otoo hin beekiin daa'imni gadameessa koo keessatti hafee jennaan jaarsa gara maatiitti ergine cidha isaayyuu otoo
otoon godhatiin innis humna yookiin immoo maallaqa waan hin qabneef jireenya keenyatti ufne hojii dhabuun koo carraa kanaan gaa'elatti seenuun koo maatii kiyya sobaa turuun koo ammammoo ulfaa'uun koo na yaaddessuu jireenya koo keessatti gadi na cabsuu eegalanii sanarratti daa'ima garaatti baachuun jira mitiire abbaa manaa kiyyaaf nagaan dhabee abbaan manaan koo yeroo walitti buunu akka isheen na araarsituuf gara hiriyaa kootti fiigee isheenis fiigdee dhuftee walitti nu araarsiti turte kanaan otoo jennu daa'ima koo nagaadhaan rabbi na hiikee nan dahee gaddi gongummiin ofirraa qabu hundiyyuu halkan tokkotti daa'ima koo harka kiyyatti argee jennaan na jalaa dagatamanii warreen deessan ni beektu mitiire daa'imni dhukkuba ciniinsullee akka nama dagachiisu anis dhuguma rakkina koo nan dagadhee hojiinsaa haafuutii daa'ima koo ija ishee keessa ilaalaa guddifachuunuu kennaa yookiin immoo ayyaana guddaadha jedheen ofitti amanee ture. Kanaan daa'ima koo guddisuu jalqabeen naannoo baatii 7 baatii 8 akkuman xumureen maatii kiyyaan hojii akkatti hojjedhuun dhabee obboleettii kiyyaan naaf ergaatiin na bira haa jiraattu jedheen yoon argadheefillee jedheen hojii barbaaddachuuf jecha obboleettii kiyya biyyaatii waan madheen daa'ima naaf qabdee barnoota ishee barachaa na gargaaruu jalqabde. Ani immoo manuma keessa taa'uun illuu yeroof wanta nan uffisiiseef abbaa manaa kiyyaan waanuma fedhe yoo haa ta'u hojii xiqqoo naaf barbaadeetii nan hojjedha jedheen gaafadheeni. Innis hojii ta'ee kunis baradheen digirii otoon baadhu hojii qulqulleessummaa waajjira faayinaansii aanaa keenyaa keessa sanayyuu maallaqa kanfalee na galchee. Yeroo kanatti hiriyaan koo baay'een jaalladhu kuni jechootaan na tuttuquu jalqabde. Akka tasaa ta'ee ani booddee ishee heerumus daa'ima barbaaddee daa'ima godhachuu hin dandeenye. Ani daa'ima godhadhee isheen daa'ima yeroof godhachuu dhiisuu isheetti garaagarummaa keessa isheetti uume. Garan deemu garan jiraadhu kamittiyyuu jechoota tokko tokkoon na tuttuquu jalqabde. Sababiin isaa immoo heerumni kiyyas jaalalli anaaf abbaa manaa koo gidduutti gaa'ela dura uumame otoo hin taane filannoo dhabeen innis fuudhuma waan qabuuf walitti gallee waliin jiraachuu jalqabne. Daa'imallee godhachuu fedhee otoo hin taane akka tasaa gadameessa koo keessatti uumame cidhalleen godhanne. Hojiin ani qabadhe kunis hojii ija namaa duratti gadi bu'aa jedhamudha. Kanaan otuma jennu yeroon ani hojii kana hojjechuu eegaletti abbaan manaan koo carraa ta'e argata. Carraan kunis lafti maatii isaa haadhaaf abbaasaa investimantiidhaaf barbaadamee maallaqi guddaan maatii kanaaf qoodama. Maatiin immoo dulloomanii waan turaniitiif waan argatanii kana ijoollee isaaniitiif firanii. Yeroo kanatti abbaan manaan koos gahee kanarraa hirmaatee kallacha hojii mootummaa dhaabee konkolaataa Ayisuuzii Obaamaa jedhamu haaraa duwwaa yeroo sanatti qarshii miiliyoona 1.2 deemee bitee dhufe. Eeyyama konkolaachisummaallee of harkaan qabu ture. Torbee 2 konkolaataa waliin deemee baree baatii tokko immoo Finfinnee taa'ee baratee qormaatallee darbee baatii 4 booddee eeyyamni konkolaataasaa harkasaa galee mataa isaatiin konkolaataa kana konkolaachisuu jalqabe. Yeroo kanatti hiriyaan koo kuni kan rakkattu ni qabdi ture. Rakkoon dahuu dhabuu ishee fi abbaa manaa ishee gidduu maallaqni argamee jennaan mana yaalaa magaalaa Finfinnee deemanii yaalamuu ni danda'u. Innis hojii gaarii qabaatus nama gaarii ta'us isheenis hojii gaarii qabaattee nama gaarii taatus maallaqa sana garuu haala salphaadhaan argachuu hin danda'anii. Haa ta'uutii garuu maatii waan na taaneef abbaan manaan koo akkuma konkolaataa kana qabateen maal ta'a hiriyaa koo kanaatiif oolmaa kana oollee gaafa danda'an gaafa barbaadan nuufaa kanfalanii yoo dadhaban immoo haa dhiisanii jedheen isa mari'adhe. Abbaan manaan koos tola jedhee rabbumti ilmaan isaaniif haa kennu malee nuti nama kanaaf kana gochuu dadhabnaa jedhee maallaqa walitti qabate kenneefi deemanii yaalamanii rakkoon isaan gidduu jirus ni furame. Hariiroon keenyi fayyaalessa fakkaatus haa ta'uutii garuu jaalalli hiriyaan koo kuni qabdu namiidhaama natti dabalaa dhufe. Ani abbaan manaan koo yeroo magaala tokkos deemus ta'e gara miyyuu yoo deeme nyaata hidheen hin kennuufi. Isheen garuu kottu isheen biiziidhaa mucaa qabatteetti naan jechuun abbaa manaa koof nyaata hiitee konkolaataa keessatti geessuufi jalqabde. Ofii laaqana gara hojii otoo fudhatteen deemiin manatti hojjettee tarii abbaan manaan koo yoo magaala seeneef laaqana kennuufiif harkatti qabattee teessi. Anis jaalaluma maatii keenyaaf qabdudha jedheen jaalala hiriyaa koo
kana fudhee mana waliitii deemne dubbiidhaan wal tuquun otuma jiru waliin nyaanna waliin dhugnaa. Ayyaanallee yoo feene mana maatii tokkootti dabarsinaa. Maatii yookiin immoo warra keenya biratti jechuudha. Hanga kanatti walitti siqneetoo jirru abbaan manaan koo hojii isaatti jabaatee hojjechaa waggaa tokkoof muraasa booda konkolaataa kanaan hojjetee mana bareedaa tokko nuuf bitee mana kanattis gallee jiraachuu jalqabne. Amma gaa hojii hojjettu kana dhaabiitii waan siif malu kanaan booddee walitti qabeensiif banaa. Otuunani konkolaataa oofuu abbaa qabeenyaa kanaa ta'een otoo jiru hojii qulqulleessummaa dhimma itti hojjettu hin qabdu jechuun na dhaabsise. Anis tole jedheen dhaabee. Akkuman dhaabettis baatii lammaffaati jechuun manuma keenyatti illee gallee baatii lammaffaati suuqii jabaa ta'e uffata kophee kan ijoollee kan dubartii kan dargaggeessaa kan jaarsaaf jaartiin akka filannoo isaatti keessatti argamuu danda'u naaf banee. Akka magaalaa aanaa keenyaattis suuqiin kiyya haga ta'e suuqiiwwan akka magaalaatti jira jedhamani naaf ta'e. Anis dhaabbiidhaan yeroo hunda sa'aatii 4 booddee suuqii kana banuun hanga galgala sa'aatii 2tti hojjechuun jalqabe. Si'a kana hojiidhaanis baay'ee biiziin ta'a mitire. Hojiin kiyyas gabaa gaarii waan argateef xiyyeeffannoo koo hojii kanarratti godheen abbaan manaan koos nuuf otoo hin jedhiin Finfinnee sa'aatii deemetti uffata kophee gaggaarii bituun na jajjabeessuun na bira dhaabbata. Jireenyi koos jireenya gaarii jireenya bareedaa ta'e. Haa ta'uutii garuu kana gidduutti abbaan manaan koo jecha tokko gara gurra kootti haasa'uu jalqabe. Innis hiriyaa koo kana waliin hariiroo akkan dhaabu waliin nyaachuu waliin dhuguu wal keessa deemuun kun akka inni dhaabbatu na gaafate. Yeroo kana ani ati isheen anaaf eenyu akka taate waan hin beekneefidha jedheen isa loluun jalqabe. Inni garuu jabeesseema na loluu jalqabe. Lakki dhaabi jedhee na kadhata. Sababa yeroon gaafadhu anatti hin tollinaan jedha malee sababa biraa gonkumaa naaf hin dhiyeessu. Otoo inni na didu isa oodaa isa lolaa baatii 6 guute. Kanaan booddee garuu abbaan manaan koo fiigee magaala tokkorraa magaala biraatti naanna'ee hojjetee naaf galu harkisaas miillisaas hidhame dhukkubsataa naaf ta'ee mana keessa naaf ciisu jalqabe. Konkolaataan torbee 1 torbee 2 otoo jennu baatii 4 otoo hin hojjetiin balbalarra dhaabbate. Takkaa afaan isaanii hidhama takkaa immoo ni banama. Kana gidduutti nageenya dhabuu abbaan manaan koo baay'ee na yaaddesse. Mana yaalaa geessinaanis furmaata yeroo malee furmaata dhaabbataa dhabeen halkaniif guyyaa fuula koo gara rabbiitti galagaleen bo'uun jalqabe. Baatii 4 abbaan manaan koo erga dhukkubsatee booda hiriyyaan koo abbaan manaan koo hiriyyummaan ishee akkan dhaabu barbaadu kun bifa isheenatti jijjiirrattee ishee bira deemeen rakkoo kootti meen yeroon bo'u ammayyuu kan keessan hin dhaabbanne ana waan baay'ee argeera. Abbaan manaan kee lubbuudhaan iyyuu waan hafu miti jettee natti haasofte. Maqaa gooftaatiin jedheen utaaleen biraan ka'e. Waaqayyo siif haa dhiisu jedheen akkattiin mana sanaatii utaalee ba'eeyyuu hin beeku. Qoricha gosa hedduu abbaa manaa koo fudhachiisaan ture. Haa ta'uutii garuu dubartiin kun guyyaa du'a isaallee ni beekte erga ta'e waatu duubaan jira jedheen shakkeen abbootii amantaa kana dura mana kootti waamiin beekne waamiin mana koo keessatti akkanaaf kadhatan kadhannaa guddaa kadhannaa jabaa akkanaaf gaggeessaniin taasise. Guyyaa 3 halkaniif guyyaa mana kootti kadhatame. Abbaan manaan koo arrabni isaa hidhame miilli isaa harki isaa socho'uu dadhabee guyyaa du'a isaa dubartiin kun murte wanti hundumtuu hiikame. Guyyaa 3 booddee guyyaa 2 qofa bayyaannatee konkolaataa isaa yaabbatee hojjechuu jalqabe. Erga fayyee tasgabbaa'ee hojiitti deebi'ee booda hiriyaan koo waan isheen natti himte yeroon itti himu eeyyeen anis dhiisi jedheen si kadhadheen ture. Haa ta'uutii garuu hiriyaan kee maallaqa kenninee fi mana yaalaa deemanii deebi'anii booda akkanani si waliin hariiroo dhaabeen ishee waliin eegalu barbaad turte. Konkolaataa keessatti dhufte si'a hedduu waan hin taane narratti gochuuf yaalteetti. Jaalalli keessan adda baay'ee ulfaataa gatii guddaa yuunivarsiitii irraa katanii wanta waliif kanfaltaniif kana sitti munan sodaadhe. Dhumarratti garuu naafa godheen manatti si galchanaan jettee torbeen turre siree irratti nuuf argee. Amma sirreetti tarii akka qorannoon mana yaalaa jedhutti daa'ima godhachuu ni dandeessi. Haa ta'uutii garuu abbaa manaa isheef daa'ima godhachuun barbaaddu. Jireenya kana jiraachuun fedhu naan jedhi. Kaleessas anaan jaallatte amma immoo gara kiyyatti akkan deebi'uun barbaadaa. Jireenyi kun kan maluuf isheef otoo hin taane anaafidha. Buddeena koo carraa koo jiraachaa jirti jedhee boo'ee hirqinfatee anatti haasa'e. Hiriyaan kiyya erga haalonni salphatanii karaan maallaqaa konkolaataan manni gara jireenya keenyatti dhufee booda deebitee jireenya kootti naafuun abbaa manaa koo narraa fudhachuu barbaadde. Abbaan manaan koo garuu takkaa jireenya ana waliin
waan jalqabeef dhukkubsatee naafa ta'ee icciitii isaa qabatee du'uyyuu filatee ture. Rabbi garuu guyyaa eegee kanin ganaman isa qabadhe galgala singatu naan jedhe deebisee gara koo laalee abbaa manaa koo naaf fayyise. Hiriyaan kiyya hamma kanatti wal jaallannu lubbuu walii waliif dhabnu kun diina walii taane gaa'elli dhaabbatillee eega sanaatii nagaa dhabee durillee walii waliif kan wal araarsu nu ture. Amma garuu abbaa manaa ishee waliin maqaa hedduu argachaa daa'imallee otoo hin godhatiin jiraachaa jiru. Dhugaadha namni yoo wal caale waliin jaallatu walitti naafa. Haa ta'uutii garuu maal ta'a yakkawwan gurguddoo akkasii jireenya keenya keessatti dogongorootuu baannee gaa'ela namaa diiguu irra darbanii immoo hojiin taaneef hojii tolcha hafuura hamaatiif darbannee wal kennuu baannee edaa isheen durumaanuu na jaallachaa kan turte waan isheen na caaltuu fi har'arra taa'een kan naaf gale karaa hundumaa bifallee dabalatee dhiira biratti filatamullee dabalatee waan anaan caaltu jaalalli ishee akkana narratti jabaatee anaaf waan hunda koo turte. Haa ta'uutii garuu dhumarratti riyaan koo ni jaalladhu kana taatee naaf argamte gaa'ela koo jireenya koo dubartii diiguu barbaaddu harka isheerraa nyaadhee harka isheerraa ugee uffannaa ishee uffadhee jiraadhus haa ta'uutii garuu dogongoruma kiyya keessatti illee kan naaf kenne Waaqayyo gaa'ela kana dhaatii anaafis abbaa manaa koofis kan wal qabnu waluma qofaadha. Eebbi nutiin gahe immoo riyaa keenyas dhaqqabeera. Maallaqa kenninee fi hanga har'aatti hin gaafanne. Isaanis maallaqa keessanidha jedhanii fidanii nuuf hin kennine. Jireenya keenya garuu hedduu inaafanii. Seenaa koo irratti hundaa'een akka irraa barattaniif waa tokko isiniin jechuun barbaada. Carraan keenyi jireenyi keenyi maalirra akka nu buusu gara kamitti akka nu galagalchu hin beeknu. Inni tokko duuba keenyaa ka'ee nu bira darbaa. Inni dura keenya jiru immoo eessa gahaa jennee otoo akka isaa ta'uuf feenu lubbuudhaan illee nu biraa citaa. Jireenyi kana gidduutti kan takaalamte waan na ta'eef argachuun obboleessa keessanii isiniidhaaf riqicha jireenyaa isiniif ta'a malee gufuu isinitti hin ta'u. Yoo danda'ame hojjetanii jijjiiramu hamma isaan ol darbu. Haa ta'uutii garuu riyaan koo maaf argatee riyaa kootiif maaf darbee akka dadhabbii kooti darbuu fi kan qawwanaafidha jedhanii waan hin taane wallaachuun barbaachisaa miti. Laphee gaarii hanga dhumaatti horachuu baay'ee nurraa eegama. Isa barnootaan Waaqayyo eebbise barnoota isaatti cimee qorannoo garaagaraa gaggeessa. Isa maallaqaan Waaqayyo eebbise immoo maallaqa isaatiin rakkataa gargaara gaafa dhabne nu liqeessa bakka maallaqni jirutti nu bira dhaabbata. Isa maallaqas beekumsas dhabee kennaa nama waliin jiraachuu kennaa araarsuu kennaa nama waliin walii galuu qabu immoo Waaqayyo akkuma isaatti nu gidduu kaa'eera. Tajaajilli keenya garaagaradha. Waliif haa jiraannu walaa utubnu akka maatiittis akka gaa'elaattis akka hiriyaattis akka jaalalaattis akka biyyaattis kana ta'uutu furmaata. Yeroo wal caalanitti walirratti ka'uun walirraa gargar nama baasaan dhaamsa kooti. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa. Galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan illee yaada keessan koomentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoometi. Laayik, sheerii fi sabskiraayib godhaa jecha qophii seenaa gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.